example 16 jira. example 16 maal akka jedhu a water tank is in the shape of inverted cone, circular cone with the base of radius. base radius in isa 3 meter ka ta'e fi height in isa 5 ka ta'e. if the water is being pumped into the tank at the rate of what 2 meter cube per minute. maal jechuudha? rate of volume jecha inni kun. find the rate at which the water level is rise when the water is 3 meter deep jedha. inverted cone jechuun maal jechuu akka ta'e inni beeytu jedhe yaada. koonii jechuun jalqabuma irrattu akkuma kana dura beeytan wanta akkana jiru wayiiti jecha. koonii jechuun inverted koonii jechuun directionii isaa yoo jijjiire, kooniin akkas ture kun haala kanaan yoo directionii isaa jijjiirate jechaadha. yoo ol garagaleetiniin kaawwamee jecha inverted koon jechaan koonii directionii isaa jijjiire jechaadha. okay, isa kana fakkaata. maal asirraa maal qabna? wanta nu qabnu wantoota qabnu dursa adda baasuu qabna jechaadha. raadiyeesii ni qabna, 3 meetirii qabna, heightii ni qabna, meeqa qabna? 5 meetirii ni qabna. rate of volume jechuun dv over dt meeqa qabna? 2 meetir cube over minute qabna jechaadha. over minute qabna jecha. isa kana ni qabna, tokkoon tokkoon ni qabna, amma diibsii isallee ni qabna jechuudha. okay, isa kana hojjechuudhaaf wanti nurraa eegamu maal akka ta'e amma haala gadii kanaan sirriitti adda baasneetiin ilaalla jechaadha. okay, isa kana jechuudha. isa kana qabna. koonichi kuni kunu maali isa barbaanna? amma asirraa kaaneetiniin dh isaa barbaanna jechuudha, yookiin rate of level of rising. rate of level of rising jechuun dh over dt jechuudha. dh over dt jechuudha. hunda isaatu ni qabna jechuudha. maal irraa kaana jechuudha? volume irraa kaana. volume is equals to volume koonii tokko maali? 1 over 3 pi r square h dha jechuudha. volume isa kana erga ta'e, volume erga isa kana ta'e bifa salphaadhaan maaliin hojjanna? isa kana dv over dt jennaan. dv over dt rating jechaadha. isa kana bakkee r maal goona? bakkee r maal goona? r over h jennaan. r over h jechuun 3 over 5 dha. bakka r maal goona? katti baay'isneetiin waliin cross goone 3h is equals to 5r jennaan. in terms of h ergachuudhaaf over 3 over 3 jennaan, over 5 over 5 jennaan. r'n kenna maal nu ta'eera? 3h over 5 nu ta'e jechaadha. 3h over 5 nu ta'e maaltu r'n kenna? bakkeessan r maal bakkee baay'ee salphaadha. kanaafuu maal goona? over asirra r maalat r jechuun 3h over 5 jenneerra jechaadha. 1 over 3 pi r bakka r maal goona? 3h over 5 square h jennaan jechaadha. okay, isa kana gaafa barbaadnu maal goona? 1 over 3 pi jenneeni 3 square jechuun 9 dha. 9h square times h over 25. okay, h maal taate amma iddoo kanatti h cube taati jechaadha. gaafa kana 3 dhanni baddi 3 taati jecha. asirra 3 pi h fi h maal goote? h cube taate. h cube over 25 ta'e jechaadha. maaltu dv volume kenna jechaadha. amma dv over dt kenna maal ta'a ka jedhudha amma kan itti jirru jechaadha. gaaf kana isa kana maal goona? derivative gaaf goonu 3 over 25 addamatti alatti hin baafannaa pi isa kana derivative yoo goonu 3h square dh
over dv ta'a jechaadha. dh over dv ta'a jechaadha. Gaaf kana inni kun maal ta'e 3 kuni walii yoo baay'atu 9 ta'a jechaadha. 9 pi h square over 25 what dv dh over dt over dt. Okay, isa kana fuunee amma maal gochuu nurraa eegama? Directly gara olii kanatti deebineetiniin ilaaluu qabna jechuudha. Gara olii kanatti deebinee ilaaluu qabna jechaadha. Hima keenya itti galchine dv over dt is equals to 9 pi over 25 what h square dh over dt. Amma dh dt barbaanna jechuudha. dv ni qabna waan ta'eef isa san barbaachuudhaaf maal gochuun nurraa eegamaree gama lamaan kana faallaa isaatiin baay'isu jechuudha. 25 over 9 pi h square kana ni baddi jechuudha. Asillee 25 9 pi h square gaafni kun kanaan baddeerti maaltu hafe tana qofatu hafe jechuudha. As keessatti ishee tana qofatu hafe. Okay, isheen sun erga haftee maal jennaan? Directionii zoorsinee dh over dt is equals to 25 dv over 25 isa kana ni qabna. Maal qabna? h ni qabna. h kenna maali? diibsidha jecha. diibsiin nuu kenname. diibsiin gadi fageenya meeqan nuu kenname? diibsii kenna 3tu nuu kenname jechaadha. Gadi fageenya isaa diibsii kenna 3tu nuu kenname jechaadha. h diibsii h asii kana osoo hin taane h diibsiti jechaadha. h diibsii iddoo sanitti galchina. As bira 2 galchina. Maal 2 galchina? reetii 2 galchina jechaadha. reetii kana maal ta'e? lama baay'isu 25 irra 9 pi times 3 ka diibsii jecha 3 square maal nu ta'e 50 irra what 9 3 square jechuun 9 times 9 81 pi. Gaaf kana isa kana nu ta'e jechuun meetir per miniitii nu dhufa jechuudha. meetir per miniitii nu dhufe maaltu dh over dt level of rising jechuudha. dh over dt jechuun level of rising maal nu dhufe 50 over 81 pi meetir per miniitii nu dhufe jechuudha. jijjiirullee ni danda'ama gara maaliitti? gara foormulaa ofii keenyaa barbaannetti jechaadha. Field 7 maal jedha? isa kana barbaadi jedha. Kunoo isa kana in terms of a irratti in terms of maal jedha? change of x respect to y jedha. Sorry, isa kana barbaadi jedha. Maali? A irratti maal jedha? Find the rate of change in terms of y in terms of change y with respect to x with respect to y barbaadi jedha. Okay, in terms of dx fi in terms of dy hojjanna jechuudha. Akka sanii baay'ee cinqamaan oolu bifa salphaa ta'een hojjanna. Sababa isaa maali? isa kana deriveetiiviin isa kana deriveetiivii baay'isuu waan ta'eef bifa salphaadhaan hojjannee isin argisiisuu danda'a jechaadha. So isa kana lamaanuu al tokkotti hojjanna jechuudha. Lamaan isaaniitu a fi b illee al tokkotti hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Deriveetiivii baay'isuu jechuun isa kana deriveetii gaaf goonu isa jalqabaa deriveetii goona jechuudha. x square'n kun 2x ta'a. Ka lammaffaa y'n akkuma jirutti fudhanna jechaadha. Pilaas jennaan. Okay, isa jalqabaa akkuma jirutti fudhannee isa lammaffaa deriveetii goonu. isa lammaffaa kana deriveetii yoo goonu maal ta'a? y ta'a jechaadha. Okay, isa kana fakkaata. Pilaas jennaan isa asii kana deriveetii goona. isa san deriveetii yoo goonu isa jalqabaa deriveetii yoo goonu maal ta'a? 1 times y ta'a jechuudha. y jennaan pilaas isa lammaffaa deriveetii yoo goonu x ta'a. isa dhumaa kana deriveetii yoo goonu maal ta'a? d in terms of x waan jedheef 6 dy jennaan ka jalqabaatiif jecha. Okay, isa kana amma maal goona? respect to x jedhee mire respect to x waan jedheef isa kana maal goona? 2x y d
x over dy jennaan. Isa kana ammoo hin tuqinu jecha isa y irra jiru kana ka y deriveet goone kana hin tuqinu kanas hin tuqinu jechaadha. Amma kan itti aanu maali plus jennaan x square plus maal jennaani isa asii kana amma maal jennaani isa y kana dy dx over dy plus x is equals to 0 derivative of constant 0 ta'a waan ta'eef. Okay, maal arganneerra isa wal fakkaatu gara tokkotti funaannanna jechuudha. Okay, dx over dy is equals to jennaan dx dy into jennaan as biraa ni qabna jechuudha. xy plus y as bira kan jiru plus jennaan x square plus x is equals to 0 gama dabarsuu qofa jechuudha. Direction gama dabarsuu qofa. dx over dy is equals to jennaan ishee kana gama yoo dy into jenneetiin hin ka'uu qabna 2xy plus y kana yoo gama dabarsinu maal ta'a minus x square minus x ta'a jechaadha. Okay, isinii galee minus x square minus x ta'a jechaadha. Okay, erga isa kana goone maal goona over 2xy plus y jennaan 2xy plus y jennaan jechaadha. Maaltu nu dhufee dhumni isaa in terms of dx irratti jechuudha. In terms of x respect to y maal dhufe akkana dhufe jechuudha. Minus x square minus x over what 2x y plus y nu dhufe jechuudha. Final answeriin keenya eedhaaf kana jechaadha. Bifa salphaa fi haala namatti toluun argannee jirra jechuudha. Okay, b hoo akkamitti arganna ka jedhu b dha simuma jalqabaa kana irraa arganna jechuudha. In terms of maal jennaan in terms of d in terms of y jennaan d over dx jennaan in terms of y respect to x jechuun. Okay, asitti maaltu deriveet ta'e kun deriveet hin taane jechuudha. Kan irra utaallaa inni x kun deriveet ta'eera jechuudha. Okay, 2xy plus jennaan x square dy over dx jennaan plus jennaan ka y kana irra utaallaa jechuudha. Ammallee isa kana irra utaallaa ka y kana y jenneeni plus x dy over dx dy over dx is equals to inni constantii kun maal ta'a 0 ta'a jechuudha. Okay, inni sun 0 ta'eera. Maal goona kanaa fi kana gara termii wal fakkaatutti funaannanna jechaadha. dy over dx into maali kunoo kaasii kana x square jennaan x square qaba jechuudha. Plus jennaan inni biraa immoo asii maal qaba x qaba jechaadha. Inni kun paartiin kun x qaba jechaadha. X jennaan into as bira kanaa fi kun ni jiran jechuudha. Plus 2xy plus y is equals to 0 jennaani. Salphaa ta'een hojjannee argisiisuu dandeenya jechuudha. b dhaaf jechaadha for b. Okay, isa kana wal qixaa gama yoo dabarsinu maal ta'a okay, kana gama yoo dabarsinu maal ta'a isa kana fuuneetiin gama dabarsina jechaadha. Isa kana gama yoo dabarsinu dy over dx into x square plus x is equals to minus 2xy minus y ta'a jechaadha. Amma maal goona over x square minus what x square plus x ta'a jechaadha. Over x square plus x ta'eera. Kun kanaan ni bada jechuudha. dy over dx haala kanaan isa kana haala kanaan erga dhufee booddee isa kana jechuun immoo directionii zoorsinee ilaaluu ni dandeenya jechaadha. Isa jala arganne kana minus dha yoo baay'isne directioniin isaa ni zoora jechaadha. Okay, isa kana gara ibaatiin maal jechuu dandeenya minus alatti fudhanne minus alatti yoo fudhanne yookiin immoo minus alatti yoo fudhanne 2x y plus y over
x square minus plus x jenneen directionii kana yoo zoorsinu jechuun 1 over jechuu ni dandeenya jechuudha. 1 over jenneetiin kaa'uu ni dandeenya jechaadha. 1 over dx dy jenneetiin kaa'uu ni dandeenya jechuudha. dx over dy jechuun directionii isaa yoo zoorsinu maal nu ta'a? 1 over d of x isa san minus 1 over jenneetiin minus x square minus x over 2x plus 2xy plus y jechuu ni dandeenya jenneetiin ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Walumaa galatti kana. Okay, exercise yoggulaalo exercise keessa the radius of a circle is increasing at the rate of what? 3 centimeter per minute. Find the rate change of the area when radius is 8 when radius is 12 jedha bin. Okay, isa kana laalu. Okay, kana qabna jechaadha. Maal qabna? Radiusii irratti 2 qabna, b irratti 3 qabna. Rate of radiusii ni qabna jechuudha. Volume of rate wanti gochuu qabna. Volume of sphere barbaada. Rate of volume barbaada jechuun maal jechuudha? 4 over 3 pi r cube jechaadha. Tokko isa kana dv dt rate of volume jechuun amma isa kanallee derivate goona jechuudha. 4 over 3 maal goona? pi isa kana yoo derivate goonu 3 r square dr dt dha jechaadha. Okay, erga amma kana deemne maal goona? Input gochuu bicha nu hafa jechuudha. Siriin tun sirii tanaan ni baddi. Maaltu nu hafe? 4 pi r square dr dt tu nu hafe jechaadha. Okay, isa kana qofatu nu hafe. Isa kana argachuu isa kana deebineetini asitti barreeffanna jechuudha. dv over dt is equals to 4 pi r square dr dt. Rate of what? Rate of radius jechaadha. Inni kun a dhaaf 2 galchina jechaadha. A dhaaf 4a 2 galchina bakka radiusii 2 yoo galchinu 2 as keessa yoo galchinu 4 baay'isuu 4 16 pi. The rate of the radius meeqa? 3 arganne times 3 meeqa nu dhufa? 48 nu dhufa jechuudha. 48 centimeter cube per minute nu dhufa jechaadha. Inni kun b dhaaf immoo maal galchina? Iddoo kana 3 galchina jechuudha. 3 square jechuun 9 dha. 4 times 9 times 3 dha. Inni kun gaafa waliin baay'isnu meeqa nu dhufa? 4 times 9 36 times 3 kana jechuun 8 takka qabna 9 dhibba tokkoo fi 8 centimeter cube per minute nu dhufa jechaadha. Kana fakkaata kunoo. Gaafii lammaffaan maal jetti? The radius of r of sphere jechuun beektu sphere is increasing at rate of 3 centimeter per minute. Maaltu radius rate of radius jechaadha. Find the rate change of what? Volume jedha. The rate change of volume when radius is 2 when radius is 3. Ratein maal qabna? 3 qabna jechaadha. Rate of radius ni qabna. Okay, isa kanas hojjechu. Okay, in giving kenna kunoo kana a irratti radiusin 8 b irratti radiusin 12 rate of radiusin nu kennamee jira jechaadha. 3 centimeter per minute. Maaltu gaafatame? Maal barbaada nuun jedhe? Rate of maali? d a over dt dha. Rate of area barbaada jira jechaadha. Rate of area barbaadama kenna jechaadha. Okay, isa san barbaaduudhaaf maal jenni kana jalqaba irratti area of the circle jenna. Area of the circle jechuun pi r square jecha. Isa kana maal goona? Derivate goona jechuudha. d at a dt is equals to isa kana derivate gaaf goonu 2r pi d r dt jennaan jechaadha. Innichi kun isinii galee. Okay, isa kana eega taate dr dt kunoo ni qabna jechaas bira 3 ni qabna.
raadiyeesii eedhaaf ni qabna 8 itti galchuu bichaadha jechuudha. Rate of area argachuudhaaf dA dt rate of area is equals to 2 r'n kenna maali 8 jecha raadiyeesiin kenna 8 eedhaaf 8 pi into dr or dt rate of raadiyeesiin meeqa 3 centimeter per minute. Raadiyeesiin immoo seentimeetiriin nu kenname jechaadha. Raadiyeesiin keenya kenname seentimeetiriin. So maal goona amma 16 pi times 3 maal jennaan 3 jennaan inni kun maal nu dhufa 48 centimeter square per minute nu dhufa jechuudha. Maaliin eriyaan jechaadha. Rate of eriyaan keenya isa kana nu dhufa jecha faayinaaliin rate of area of een keenya eedhaaf isa kana nu dhufa. Bidhaaf immoo maal goona 12 itti galchuu bichaadha jechuudha. 12 itti galchina bidhaaf for b 2 r'n keenya 12 into jennaan pi 3 isa kana yoo waliin baay'isnu 24 baay'isuu 3 24 baay'isuu 3 meeqa lama 6 72 dhufa 72 centimeter square per minute dhufa jechuudha. Inni b 72 centimeter per minute dhufa jechuudha. Kabii ka'ee 48 dhufa kabii maal dhufa isa kana dhufa jechaadha. Kee kana fakkaata gaafiin kun. Okay, gaafii sadaffaa gulaallu 10 meter ladder is leaning against the house jedha. Maaliin masalaaliin meetira 10 dheeratu tokko girgiddaatti hirkifamte jedha. The base of ladder is pulled away from the house at the rate of 1/4 meter per second. How fast top of the ladder is moving down the wall when base is 6 from the house, 9 from the house, 8 from the house. Kana jechuun maal jechuu isin fakkaate salphumatti yoo isin garsiisu masalaalli hamma kanan dheeratu tokko masalaalli tokko girgiddaa kanatti hirkifamte kun girgiddaa jennu masalaaliin tokko itti hirkifamte jedha. Masalaaliin kun haala kana fakkaatuun itti hirkifamte. Fageenyi iddoo kana hamma kanaa woolii jechuun amma laal moving down meeqa beezii asirraa kaasee jechaadha hamma asiititti meetira meeqa meetira 6 yookiin 9 yookiin 8 kan ta'e barbaadi jedha. Rate of ladder akkas jedha. The base ladder move away from the house at the rate of kana jechuun garana kaasee ta'in asirraa kaasee hundee kanarraa kaasee jechaadha garanatti reetii jechuun dx dt kenna 1/4 jecha dx dt kenna 1/4 inni maal barbaada jedhe dy over dt barbaada jedhe jechaadha. How fast jedhe rate of y barbaada jedhe. Rate of y jechuun rate of woolii barbaada jedhe. Okay, isa kana barbaadu nu rakkisu jechaadha. Amma ni barbaada. Okay, wooliin isa kana jenne amma kuni mana keenya manni keenya kana fakkaata. Laadarittiin immoo tana jechaadha. Laadarittiidha tuni laadara kana fakkaatti. Fageenyi lafaa kun amma kana jechaadha. Laadarittiin asitti hirkifamtee jirti. Okay, amma reetiin kuni mana keenya jechaadha. Manni keenya girgiddaa wanta fedhe fakkaatuu danda'a kana fakkaata. Okay, fageenyi asii amma asii irratti maal jedha 6 jedha. Reetiin dx over dt 1/4 jedha. 1/4 meetir per second jenneera. Okay, maal barbaanna amma asitti hojjisii meeqa 10 meetiriidha jedhe. Bakka baay'ee salphaadhaan argachuun nu rakkisu jechaadha. Isa kan argachuudhaaf jalqaba irraa haa ilaallu jechaadha. Okay, jalqaba irratti maal qabna maal jennaani Pythagoras theoremiidhaan hojjanna. X square plus
y square is equals to 10 square jennaan x keenya ni qabna jechuudha. Fakkeenyaaf isa a irratti hojjetaa irra a ni qabna 6 qabna 6 square jechuun 36 plus y square is equals to 100. Okay, bifa kana fakkaatuun amma gatii y keenya argachuu dandeenya jechuudha. Gatii y keenya iddoo kana jechaadha. Maal goona salphamaatti y square is equals to 100 minus 36 jenna. Y is equals to kun meeqa ta'a 64 ta'a jecha. Under radical 64 meeqa nuu ta'e 80 nuu ta'e jechaadha. Gatii y keenya argannee jirra 80 argannee jirra. Okay, maaltu nuuf reetii ni qabna. Direct maal gochuu qabna amma gatii y erga arganne derivative goona jechaadha. Isa kana akkamiin derivative goona kan jedhu x square plus y square is equals to 100 jenneerra jechuudha. Kanaafuu derivative gaaf goonu reetii argachuudhaaf kana derivative haa goonu 2x dx over dt in terms of rate dhaan derivative goona jechuudha. Kanallee 2y dy over dt is equals to into 100 over dt jennaan. Gaaf kana ka 100 maal nuu ta'a? Ka 100 0 nuu ta'a jechuudha. Constantiin 0 ta'a jechuudha. Derivative of constantiin 0 erga ta'e is equals to 0 jennaan jechaadha. Okay, maal qabna? dx dt as biraa ni qabna jechuudha. dx dt as biraa ni qabna. Isii kana x ni qabna y ni qabna. Isa jalqabaa 2 x keenya meeqa 6 qabna jechuudha. Isa a irratti 6 into dx dt rate of horizontal yookiin rate from the wall to the ladder keenya maal qabna 1/4 qabna jechuudha. 1/4 qabna plus jennaan 2 y keenya maal qabna 8 qabna. 2 times 8 dy dx ni qabna hin qabnu isa barbaadamaan isa jechuudha. How fast from the top ka jedhu ishii kana jechaadha. Is equals to 0 jennaan. Okay, ishee kana hojjennu maal gochuu qabna ree amma xumuruu qabna jechaadha. Isheen kun tun lamaan fi lamaan tuni lamaan sadii jechaadha. Sadii sirii jennaan amma inni irra plus maalii kun 16 dy over dt reetu'a is equals to 0. Kana gama dabarsuu dandeenya jechuudha. Isa gaaf gama dabarsinu 60 dy over dt is equals to minus 3 times 1 over 16 times 1 over 16. Gaaf kana kun kanaan ni baddii maalii keenya nu hafe maaltu nu hafe salphumatti dy over dt is equals to minus 3 over 60 jenneetiniin lafa kenna jechuudha. Isa kana jechuun maayinasiin kun maal argisiisa? Wanti kun tooppii irraa gadi bu'uu argisiisa malee reetiin kenna isa a arganneerraa isa b fi isa c argachuuf kun haala gadii kanaan laaluu dandeenya jechuudha. Adeemsuma aan dura jiru saniin deemnetiniin kun deebiin b keenya isa kana dhufa deebiin c keenya immoo isa kana dhufa jechaadha. Okay, haala kanaan hojjettaniitiin deebii isaa argachuu dandeessu jechuudha. Adeemsu jalqaba laalleen kana fakkaata. Gaafii afuraffatti. Okay, gaafiin shanaffaan a sphere ball is flattened with the gas that has the rate of what? The rate of volume jechaadha 20 centimeter per what minute. How fast is the radius of the balloon change at the instant when the radius is maal barbaade? How fast the radius rate of radius barbaade jechuudha. Rate of radius jechuun maaliree akkamii barraaya? Radius dhaan nu kenneera jechuudha. Okay, isa kana hojjechuudhaaf jalqaba volume of sphere is equals to maali 4 over 3 pi r cube ta'uu isaa beekuu qabna jechaadha. Okay, erga kana beekne maal goona reetii isaa barbaaduun nu rakkisu jechaadha. Reetii isaa bifa salphaa ta'een barbaanna jechaadha. Okay, isa kana barbaachuudhaaf maal goona dv over
dt is equals to jennaan 4 over 3 pi isa kana 3 r square d r over dt jennaan jecha xumurreera. Siriin tun sirii tana ni balleessiti maaltu nu hafe dv over dt is equals to 4 pi r square dr over dt dha jecha. Okay, direct radiusii iddoo buusuu qofa jechuudha. A irratti radiusii kenna maal bakka buusna tokko iddoo buusna. Tokko gaafa iddoo buusnu maal ta'a as biratti tokko square jechuun meeqa tokko jechaadha. Kanaafuu 4 pi iddoon volume kenna meeqa iddoo volume kennallee direct haa buusnu jechaadha. Tokkoon iddoon volume fi iddoo reetii buusna jechaadha. Okay, isa dursinee bifa kanaan osoo fayyadamne gaariidha. Bakkee volume kana maal goona 20 buusa. 20 is equals to jennaan 4 pi r'n kennamu meeqa tokko buusneerra dr dt over dt. Okay, direct maal goona dr over dt argachuudhaaf over 4 pi jennaan over 4 pi jennaan jechaadha. Ishee kana ni baddi maal nuu taati dr over dt keenya direct 20 isa kana yoo hirri maal ta'a 5 over pi nuu dhufa jechuudha. 5 over pi centimeter per what centimeter per minute nuu dhufa jechaadha. Centimeter per minute nuu dhufa jechuudha. Inni jalqabaa isa eedhaaf. Isa biidhaafis haaluma kanaan hojjenna. Isa biidhaafis yoo dalaynu maali kun isa eedhaaf 5 over pi 5 over pi nuu dhufa jechaadha. Biin hoo maal nuu dhufa ka jedhu asumarraa isuma kana galabbannee haa laallu. 20 jennaan isa kana yoo jijjiirre meeqa nuu dhufe 4 pi r square dr over dt dha. Maal jennaan over 4 pi r square jennaan jecha over 4 pi r square jennaan. Paartiin kun maal ta'eera paartiin kun badeera jechaadha. Paartiin kun badeera maaltu nu hafe dr dt qofan nu hafe jecha dr dt qofan nu hafe. Okay, radiusii kenna meeqa itti galchina 2 itti galchina 2 square meeqa taare amma direction isaa zorsine 20 over 2 square jechuun 4 dha. 4 times 4 meeqa ta'a 16 ta'a jecha 16 pi ta'a jechaadha. Inni kun salphisneetiin ilaaluu dandeenya jechuudha. Gaafa salphisnu lamaan maal jetti jaaffaan gaafin jaaffaan the radius of right circular cone is increasing at the rate of rate isaa kanaan radius increase the rate isaa kanaan increase ta'e jedha. The height of the cone is related to the radius by h height maali 3r dha related haala kanaan ta'e. Find the rate change of the volume when radius is 3 radius is 6. Maal barbaanna reema rate of volume barbaanna jechuudha. Rate of volume haala kamiin barbaanna ree kunoo dv over dt jennaan jecha isa kana barbaanna jechuudha. Qaamna jechuudhaaf koonii kana irraa maal barbaadi jedha rate of volume barbaadi jedha. Rate of volume barbaadi jalqaba irra volume jechuun volume of circular cone jechuun maali 1 over 3 what pi over r square h dha jechuudha. H akkamitti qabnaa in terms of r qabna 3 r square jecha 3 r dha h jechuun. Okay, bakka h kana maal buusna 3 r square buusna jechuun 1 over 3 pi r square 3 r gaaf kana maal ta'e 1 over 3 what pi r square times 3r jenneeni r 3r cube jennan jechaadha. 3r cube ta'e jechaadha.
Siriin tuni sirii tanaan baddeerti maaltu nu dhufe pi r square cubiin nu dhufe jechuun maaltu voliyuumiin keenya jechaadha. Voliyuumiin keenya kana nu dhufeera jennaan jecha. Our volume is this. Voliyuumiin keenya erga kana nu dhufe dv isa argachuuf jechuun amma maal goona directly isa kana maal goona deriveet goona jechuudha. Isa kana deriveet gaaf goonu haala kamiin dr dv over t rate of volume jechuun maali r'n keenya isii tana deriveet yoo goonu 3 pi r square jennaan jechaadha. Lakkoofsa gara dhumaatitti beeksisatu qabna dr over dt. Okay, dr dt ni qabna jechaadha. Nu kennameera durumaayyuu nu kennameera direct itti galchina jechaama. Okay, isa kana input gaafa itti goonu radiyeesii a irratti ni qabna. Meeqa qabna? 3 qabna jechuudha. 3 pi 3 square jechuun 9 jechaadha. Times rate of radiyeesii ni qabna. Rate of radiyeesiin keenya meeqa? 2 jechaadha. Times 2 yoo waliin baay'isnu 27 times 2 pi tan alatti baasneeti jechaadha. 54 pi centimeter cube per minute dhufa jechaadha. Inni maali? Inni a gaafin a. Isa biitiifis haaluma saniin hojjanna jechaadha. Isa biif oggu hojjannu isa a dhaaf isa kana finneerra. Isa b-dhaafis oggu hojjannu maal goona? Isuma kanatti input goona jechuun meeqa input goona iddoo sanitti? Iddoo kanatti 6 input goona. 6 square jechuun 3 jennaan. 3 tana fudhanneerra 3 in pi 6 square jechuun 36 jechaadha. Times reetiin meeqa nu dhufe? Reetii asii meeqa qabna? 2 qabna jechaadha. Okay, gaafa waliin baay'isnu dv over dt maal nu dhufa? Isa kana yoo kanaan baay'isnu waliigalli isaa meeqa dhufa? 8 akka 9 108 dhibbaa fi 8 baay'isuu 2 jechuun 216 seentimeetir per minute nu dhufa jechaadha. Maaliin b-dhaaf isa kana nu dhufa jechuudha. Maaliin rate of volume b-dhaaf isa kana nu dhufa. Okay, unity kana bifa kana fakkaatuun xumurra jechaadha. Kan itti aanullee kan waliin ilaallu ta'a jecha wantoota hedduu waliin ilaalla waan ta'eef viidiyoodhaan hedduu isaanii liistiidhaan isinii kaa'een jira. Playlistiidhaan wanta isinii kaa'eef viidiyoo san deemtaniitiin ilaaluu dandeessu jechuudha. Tokkoon viidiyoo har'aaf nu ga'a. Bye bye.